نمني أبدا من يداتي نافو بيكا جرى أحمد الدين جبل فاكوني في كامل فانغا فجري من وقارك دمينا ما أني نياردا منا مرتي سنم تري هدو رفد والله وقارك دمينا ما كان مالتو في دربا نمني تقول ألتي وقارك دمينا ملالا نوتي براتو يونيفرسيتي جمع جرو اسمي وجه انت الفكان نقبنا اني سمالي لا بكبران ديمنو اچما كيس سوچونا مسجد نينا چانا اچما تديبين ماري اچبرا ول فكاتا دلوچو يدما ريچو برنوت الرجرا كناف علم دينيس اكسمت اكما سني كانت براجرا جولي اصفاني ابيفاني برنوت ديني تي في كان اكاديمي تنس ابيفاني بهو ربي غير الامور حال فيرون اكاتا جيجي امتا كان باس قبسو ديني تي سانغو دنين بك كان ربي سانغه كان من يداتي هاغان هافمنتي مو من هيدا سنجرتان كوني اكم من يداتي فرتينا حقيقات ورا كان وغنتو تمنينا كان غلطي فدا من يدا دا نغر رامتي ما صلاه ورن دين جيرامتي بيتو كو كيف جراتا ور صلاه نتجرا اسي هيزي قبدو مركز قبدو idaan keessa maaliga waruma keessani wal godhabu ijoollee keessani wal godhabu malee qiraati garaa jirtu salaatu salaataa jirtu akkana shkiidhaan jirtu sila jamaal tokkotii ganama kulinu caqacaqa ganni ma malleen baaneen jedhe hammallee cima bilbiltaa jennaani gariin nama jiruun qaalofnaani achuma jiraataa jirtanaan jedhamaa jiraachuu jedhe kanaafi bakki akkanuu kajeellu qofaa miti rabbi sinaa baasu walumaan nama rabbiin كتاب نساء عاقبان نساء تربين هاغورو منا كده hotel ko choy desu mon ndesan dandesu mon ndesan innes namni akili kabu namni qalbi sabbi wal ijrati eesha yujidana samun isana ga tana akkana ma hotel keessa jirtu haqiqat amma heddun keessa haqiqa siditima heddun keessa oso mana da kisa jiranne waqti shan jaman salatu haqiqa to etem salatu fajri ka da ne salatu qiraati kan qaratu da'awa kan dageessu amma dubbiin umati aqini sammul mana mata nu rakkise male nuuf hidhaan caalaa ta'uu isaa hin mala kana beeka kana jechuun hidhaa keessa turaati miti musiibaa marbaam Allahu akbar ሐቂቃ ለመናገር ልክ ዩኒቨርሲቲና እዚህ ያለን ወንድሞችን በጣም የሚያመሳስለን ነገር አለ ሐቂቃ እዚህ ቦታ ቁርአን አፍዘው ሲመረቁ ስናይ የዲን ትምህርቶችን ከዑለማዎች ከኡስታዞች ስትማሩ ስታይ እኛም አልহামዱሊላህ እዛው ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆነን ሁለታችንም የትምህርት ቦታ ነው ያለነው ዛሬ ላይ በደንብ ስራዎችን ሰርተን ጠንክረን አይደር ቀዲር ቀራድ ኢራዴ ሜዱፈ erga gababdu sini dabarse kallattidan gara badasatti galla yeron kenyas demira wal yatafaddal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lamma ba'd ergan ulamonni guddan dabarsaturani obbolesi kenya ustad ahmad dihi dabarsera nama waan dhagaawwan fayyadamu rabbinu haa godhu tokkoffaa yaa obbolowwan keenya abboowwan keenya asdirtan wanti nu beekuu qabnu isin manayda xiqqoyot keessa jiraatanis duniyaan guutuun manaydaati duniyaan akka jirtu jubilat ala qadarin rabbi boru godhe isi kallaqi manayda godhe manayda sinti fakkaate mana waan fedhii keessan galibaatani ol seenuun dandeenyeef manayda sinti fakkaate malee duniyaan guutuun manaydaati kana beeku haqiiqaan jireenyi dhugaa jireenyi zalalama jireenyi mirga keetiin akka barbaadde jiraatu jireenya akhiraati jireenya jannataati kan hubachuu barbaachisaadha faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-jannata faqad faz milkaa'un akhiraa milkaa'udha tokko kana lammaffaa wanti nu keessa jiru waan nu keessa jiru hundinuu osoo samiif dacheen hin uumamin dura waan murtaa'ee ta'uu isaa beekuu barbaachisaadha al-qadaru yuhtaju bihi في المسائب ولا يحتج به في المعايب يرلموني ومصيبات فإنما يرفتد قدر يجون مرندام قداف قدر ربي تبيكا إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض من 50,000 سنة وصوصا من دتشين ومن اندرا وقاكم شنتما اندرا وهند برليس ربي مجلقبا
قلم اكتب ينا ما لم برسنا اكتب مقادير كل شيء يا ربي كراف مرتي ربي تكنا بيكا مرتين من مرتين ورتي مرتيسو مرتو ما إساسا راي بله هاراكا إنتاني بيكا وانتندرو قداف قدرا أركان إيمانا كيسا جافا ماليني وتؤمنا بالقدر كلاف قال ربي تأمنوا برباتشسا قال ربي تأمنوا مالنا وفيدا أكو مسلو بوليسي كأن نوجيه مصيبة كيسا سيد نمالي مصيبة نكرو تنسيني فيدا أجو فالامدي لبفا كان صدفا هنا ما حقيقة دچون هنا ما دغايچون اين المسجون من سجنته هوا نما هوا نساء فريد بون نساء إذا هديته هنا ما جرب الأسير من أسرته الشياطين نمي بوجي أميتشون نما شيطان بوجي نمي قلبي إسا ربي والإنجر نمي سمور إسا ولي ربي والإنجر نمي ربي بيكو حقيقاتي أمام بتقام ساتي أمامي أنا جنتي وبستاني في صدري فأين ذهبت فهي معي وإن سجنوني فخلوة وإن أخرجوني فشهادة وإن أخرجوني فزياها جتشون بابي من القياسة وإن فكان يوتا إملا حقوتا إلي حقيقات هنا جتشون نمل بنساء رب الراهي أمي سمون إساء رب الراهي أمي عبادة الرافق هذا تقول كين يبربات شهر أفرافا نمني أسيتي دمي رفق يوم ديب الليسي دمي هدان كن مصيبة أكذب وكذمت هدان كن مصيبة ومصيبة مت مصيبة كن بيا بيانان بديه من راك بديه بيا يادون مؤمنة تكو يادون تكو چنكين تكو إسان تكو بلان تكو إسان تنهو أما ربي ما قرط سبب مصيبة كنادي ما إسان رابرو بديه إسان را إكو إسان راميتشود نوتي مصيبة يوم اللي سنقل للي بديه كأن نوري قرطكم فتنان كن مصيبان كن قابل الخير ربي لا يقدر الله شرا محضا ربي شر إبادب في كل الوجوه شر ينجلو قرتكم شر وذكاته قرتكم خير تعبيكا هنا ممكن قرتكم شر تأملا قابلاتين بدين رأي كايرا لما فاقر براتين أجراتون كينيا مالي في حكمان ربو قوتو بيكا أجراتون على جراتو كينو چالو هملا بدينو دلالني هدانا سببا يونوتيس سببني كن وي كيتو إسا هملا من الباتن على يوجراتي كانت على بدي دلالة ربي والأبو إسا هملا كانت على كودو كومي بدين براتي أفودندا لبول لنموني دندا من الباتن بيكتا ملي وما فعلت عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا قافا يقادد موسى عليه السلام ظاهر نجي نجرو شري فكاتا ظاهر تكو قافا خضر عليه السلام من جيغاتو كاسو غافا سفيناتو كوينو فكيا لو كوسني كذا خضر موسى ولندماتي باري ابتني اوس ولندمانو خضر مارغو باري سفينه الرجل مارغو سفينه تشفسي اخرجتها يا نبي موسى سفينه كلا ما تشفسي اكسين بشان نياتم دوي ما يفورتا بديكو دغلك دجت سيران قصان سا ايرا جنة نبي موسى خضر قلنسين وديمه أتيم بيرتو وانا نقول أجو إيزي يتو قلنسين ديمه سوتو كافي نتنا قرت وما رتما في وما فعلت عن أمري أنكنا في جرين وجه في باكين وجني هكما ساتي ما رجع جرين أن سفي وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أن ظاهرت مرضكات أما مركبة دي مادو سفينة دي مادو شافسو مرضكات وهم مرضكات ظاهرسا بديمتي يكم ويكامتي حقيقة مو حقيقة بنت مو تعويل حقيقة عاقبة وسناغرو يكامتي أوانتن وان كان أوريفجت ملكة جرا موتي جرا مال كان غود سفينة كان مال غود سفينة نغانا غاتا مال غودا مال غو إنسان رامدي إنسان سفينة تنكو ورا مسكينة رأي مسكينة وان كمانو أكا سفينة كو مال انتاني فيجت إنسان من فيجت ربين كم من الات سنيده مال بيكا مونجلي دورا سندبس فوتي مال بيكا بديه دورا سندبس فوتي مال بيكا مركو أدى كاس هو بتشو مرباتشان دوما إرت الدين أم سنجلتن نمني هداف كان قوة أبارا hoteeles kan godhatu abbaa mana kana hoteela godhachuu dandeessu moo dandeessan dandeessu moo dandeessan inni dandeessu namni aqlii qabu namni qalbii isaa rabbii waliin jiraate eessayyuu jiraannaan sammuun isaa nagaa taanaan akka nama hoteela keessa jirtu haqiiqaat amma hedduun keessan
haqiqaa sitti ma hedduun keessan osoo mana hidhaa keessa hin jiraanne waqtii shan jamaan salaatu haqiqaa ta'e salaatu fajrii kaatanii yeroo salaatu qiraatii kanan qaraatu da'awaa kan dhageessu amma dubbii dhumati aqilii sammuu ilma namaa taanu rakkise malee nuuf hidhaan caalaa ta'uu isaa hin mala kana beeka. kana jechuun hidhaa keessa turaatii miti musiibaa barbaadu laa tatamannaw liqaal aduu musiibaa kana kajeelu barbaachisaa miti fitnaa kana keessa rabbi isin haa baasu amma jirtanutti garuu rabbiin kana tunaa caala fakkaata jettanii yaaduun barbaachisaadha dhuma irratti akkuma rabbi asirratti wal agarsiisee alatti isin baatanii wal argu jannatatti nabii muhammadii waliin wal argu rabbi waa waffaqu yerootti qabdan kana nabiina alayhi salaam maa jedhan اختم خمسا قبل خمس جدني توكي سماء فراغك قبل شغلك اما يرونك بقولنا كم نورين كم بقولنا كم نخنا كذا القرآن قرأوا دينتي يباتشو كيف ساوي صلاة وقتشن جمان صلاة فجري قتني صلاة دعاء يقولشوا ذكري يوهون كلون ديوان دنيا آخرة ملكي سويداتي وان أما بروبوزانو تكن ماجرو وان أسيتي واي مركز هفجيتي والإلاج سيجرو وان دندين إن شاء الله تعالى اسم بلاد أبني سنجرجارا اسم جماعة بوسا كيسان مربي يروقا بابا ربي سنحباس يروقا بابا ربي سنحباس إن بعض المصائب أخاف من بعضه غريم سيوا مو غريرا لافات وبيكا من هيدا اسم جرتان كوني أكم من هيدا تفرتنا حقيقات وركنا وغنتو تمنى راكنا غلطي فدا من هيدا أددا نغر رامتي ما صلاة ورندن دين جرامتي بيتو کو کیسے جراتا اور صلاة نے تجرا اسی ہفزی قبدو مرکز قبدو ادان کے سماری کا ورما کیسنی ولر گوڑ ابو جولے کیسنی ولر گوڑ ابو ملے قراتی کا راجرتو صلاة ولا دارتو اکنشکی رانجرتو سلا جمال تو کوتی بنما کلینو تکاتا گانی ما ملیم بانین جری ہم ملے ما بلا بلتا ینانی اے گرینا ما جرینو کلین جواتی را کنافی چترتے نانجرا روجت جرون جوانان جرون کالفنانی اچ مجراتا ارتنان جرما جراجو جد كلامي بكي اكلو خجلو قفامي ربي سنابازو ولما نم ربين كتاب نساء عاقبان نساء ربنا وابرو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر أما سجنتا غرابة أساتي سچي غرقل لرا كيسموني كينيا مساقب بفنرا أكنم تكون الرأياني جدن جولين misaa qabna misaa yeroo jennu immoo kan nuti ergasii nyaannu miti misaa isinumaa qopheessinee jirra amaanaa nu dhiiftanii nu tuffattanii nu biraa yaa'idhaa keessummeenni keenya isinin nyaani itti aansuudhaan Shu'eeb Shamsoo kunis gaa Finfinneedhaa dhufe liyatafaddal. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sirreessaa kana keessatti namni yeroo baay'ee ani xiqqoo barnoota fayyaati kan hin baradhe. barnoota fayyaa kana keessatti waan an arge keessaa koorsii tokko yeroo nu kennanii waan dipireeshinii kanan jedhanii nu barsiisan. Namni yeroo baay'ee mana hidhaatti sammuun saadhaa dipireesd ta'a. Dipireesd jechuun kun afaan Oromootiin jecha tokkoon illee yoon bakka ibsuu dadhabillee dipireeshin jechuun namni yaaddoo garagaraatti galeetiyyi qalbiinsaas aqliinsaa kunis haalan taane keessa seenee yaaddootti galeetii aqli isaa yerootti haga yaaduu dandeettii isaa kana dhabaatiin deema. Amaanatullahi alaikum tokko sana eeggachuun barbaachisaadha. Lammaffaa namni mana sirreessaa kana jiru akkuma amma jedhamaatiin ture waa tokko keessaa waa lama keessaa waanuma tokko. Namni tokko balleessee yookaan waa yakka wahii dalagee itti yaadee sasoototti yaadeen dhufee bakka kana jira. Namni tokko immoo haqa isaatu sarbamee yookaan arrabattiin himatuu fi akka itti ragaa dhiyeeffatuu fi akkaataa dhabees jira. Kana rabbitu beeka. Kanaaf immoo wanni nuti nurraa barbaachisu maali? Namni abadan mana hidhaatti hin hafu beeka. Jarri Ahmadiin Jabal faa kunii fi Kaamil faan gaafa jarri hidhaman waggaa 22 ani nan yaadadha mana murtii sanan ture hedduu rifadhe wallaahi. waggaa 22 kana maaltu dhufee darba namni tokko dhalatee waggaa 22 laala. Rabbiin ghayyara al-umuur haala fedhuun akkaataa jijjiiree uummata kana baase qabsoo diinitiif isaan godhaniin bakka kanaan rabbi isaan gahe. Kanaaf mana hidhaatti hagaan hafamnetti immoo hawaasa keenya keessatti akhlaaqni amalli gaariin
akkani babal'atu taasisuuf isin gahee guddaa qabdu beeka. Mana kana yeroo dhuftan namni araada garagaraarraa amala garagaraarraa dhufuu danda'a. Haqiiqaadhuma walitti mun barbaachisaadha. Islaamni akhlaaqa gaarii namni haqa walii eeggachuu haqa rabbii eeggachuutti aanseete kan inni kaa'e. Kana jechuun maal jechuudha? Hawaasa keenya keessatti haqii keessan balleessuuftanii yookaan immoo haquma namaa balleessitanis dhuftanii karaa ittiin hawaasa kana keessatti haalli waliin jireenyaa babal'atu asitti barachuu qabdan. Roomii tokko keessa nama 170tu galaa jedhe obboleessi keenya. Namni 170 kun akka obbolaatti wal ilaaluu danda'u qaba. Isa dhukkubsateef rahmata gochuu qaba. Isa rakkoo addaa qabuuf ilaalcha addaa gochuu qaba. Malee waanuma mana tokko keessatti harannee akkanatti dhufne jennee sana qofatti quba qabuu hin barbaachisu. Kana qabadha. Lammaffaa yerootti fayyadamuudhaa kaasee wanni yeroodhaa hawaasa keenya boodatti deebise yerootti fayyadamuu dhabuudha. Yeroo keessan har'aasii fudhattanii itti barattanii itti qaraatanii waa itti hubattanii baatan kan hawaasa kanattiin hoogganuu dandeessu. Caalaan mashaayikhoota addunyaa hidhaa booda kan isaan gadi bahan. Kana jechuun qarfamanii jechuudha. Kanaaf isinis amaana rabbiiti. Bakka kanatti mooraaliin keessan hamileen keessan cabuu hin qabu. Hinuma baatanii guyyaa eeggataa. Rabbiin yeroo dhiyootti maatii keessanii wajjiniin kan walitti deebita rabbi isin haa taasisu. Yoo haqa namaa balleessitan isinis tawbattanii bara tawbaan kun asitti dhufuun tawbaallee hin buustu tawbaallee gootanii haqa namaallee bakka itti deebistanii dhiifama rabbiirraas mana kanarraas kan argatta rabbi isin haa taasisu. Kanaaf inshaallah mana kana keessa yeroo jiraattan amaana rabbi obbolummaa keessan jabeessaa wal kunuunsaa waluma qabadhaa qulqullina keessan eeggadhaa nazaafaa eeggadhaa hygiene in prison ettanii riisarchiin addunyaa kana mana sirreessaatti mana sirreeffamtootaatti yeroo hedduu namni qulqullina irratti waan garagaraa irratti hubannoo addaa ilaalcha addaa dhukkubni adda addaa kan akkattiin ofirraa eegdan kun amaanaa islaamaattis waan ta'eef amaanaa isiniin jenna. Kaaf ergaan bal'inaan darbitee jirti. Jazaakumullahu. Salaamu alaikum warahmatullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Amma kallattiidhaan gara badhaasaatti seennaa badhaasa yeroo fixee kaane keessummaa keenya misaa nyaachifnaa achi booda gartee ammallee zuuriin nu eeggata. Inshaallah badhaasa majlisni magaalaatis waan qopheesse qaba. Jamaan kunis waan qopheesse qaba. Jarri Sheekh Ahmad Aminis ni beeku. Ji'a hoggansa mana kana argatanii masjiida eegasii nu rakkannu mana sirreessaa nu diigaa jennaan hin diigna jettee jedhan jedheen hin diigna gaa jedhanii kilaasii namni keessatti hidhamu fayyaa isaa kana achi diiganii baasanii sababa keenya sababa sirreeffamaa kanaa sababa hojii kanaa aangoo isaanii ji'a jaarti irraa mulqamee garuu waan seenaa qabu hojjetanii aangoon isaanii irraa mulqamee Allahu akbar. Allahu akbar. Jannata keessatti rabbi isaaniif hajaaru. Ammas akkuma kan obboleessi keenya Inspektar Jamaal kan dhiyoo gara Islaaminaa dhufe arrammoo nama masjida jiraachisu ta'ee as warra masjida bulee akka masjida keessatti azaaniin bahu akka masjidni hin onne gochuudhaan yoo nu warri masjida bullu asii banne kan itti gaafatamu yookaan kan hidhamu isa nan hidhamas jedhee ofirratti murteessee kan akka masjidni keenya keessaa azaaniin baaru godhaaruuf isaafis illee dawrii tokko badhaasna jennaa sirna kana nama badhaasa kana nuu kennu isaantu nu tarreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshaallah amma inni badhaasa qopheeffatee hime badhaasatti seenuudhaaf daqiiqaa yartuu wayina eeggadhaa. Sunis maali jennaan? وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تنش أجر ملكت لما استلالفنا اسم إني متانو كجمع يونيفرسيتي مسلم جماعة كمين كامباسنا الحمد لله والله زاري زي بممتعتاችን ከወንድሞቻችን ጋር እዚህ በመገናኘታችን እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሐቂቃ ለመናገር ልክ ዩኒቨርሲቲና እዚህ ያለን ወንድሞችን በጣም የሚያመሳስለን ነገር አለ። ሐቂቃ እዚህ ቦታ ቁርአን አፍዘው ሲመረቁ ስናይ የዲን ትምህርቶችን ከዑለማዎች ከኡስታዞች ስትማሩ ስታይ
እኛም አልহামዱሊላህ እዛው ዩኒቨርሲቲ ላይ ሆነን ሁለታችንም የትምህርት ቦታ ነው ያለነው። ዛሬ ላይ በደንብ ስራዎችን ሰርተን ጠንክረን ነገ አኺራችንን ማሳመር ምንችልበት ቦታ ላይ ያለነው። ዛሬ ያለችንን ክፍት ጊዜ ተጠቅመን ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ ትልቅ ቦታ የምናገኝባቸውን ትላልቅ ስራዎችን ማድረግ እንችላለንና ኢንሻአላሁ ተዓላ እዚህ ነገር ላይ ሁላችንም በርትተንና ጠንክረን መስራት አለብን። በተለይም ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ጀማዓ ጋር ሆነን ኢንሻአላህ የቻልነውን ነገር ወደፊት ለማድረግ እንሞክራለን። ኢንሻአላህ የቀረውን ወንድማችን መልእክቱን ያስተላልፍልናል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ቡሌን ኬኛ አኩማ ቡሌስ ኬኛ ሲኑ ሂሜ አሚር ጀማዓ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊማ በረታቱ ሙስሊማ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ካንተ የሹ ቡሌስ ኬኛ አኩማ ዱበቴ ኑቲ በረቶ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ጅሩ እስኒ ወጆን ተልፈካኑ ቀብና ኢንስ ማሊዳ ኢልሚ ዲኒ በረቹ እዶ ጅሩ ሰነቲ ወጋ ዴራቱ ረፈከኛ ጆሌን ፈያ በረተን ወጋ ተርባ ወካ ሰደት አቺቲ ዳመኒ ታዊቹ በክብራን እንደምኑ አቺ በከይሰ ሶቾና መስጂድ ለምኑ ለቻና አቺ መት ዴቢን ማሬ አቺ ብራ ወል ፈካታ ደምኖቹ ይደማራ ይቹ በርኖተ ረጅራ ከናፍ ኢልሚ ሊኒስ አከስማት አኩመስኒ ከነቲ በራጅራ ጆሌ አስደፈኒ ኤቢፈኒ በርኖተ ዲኒ ቲቪ ከና አካዳሚ ቲኒስ ኤቢፈኒ በሁ ከናፍ ጀባዳ እሲ ወጂ ጅራ ነው ሰገረ እንዳሜ ዋንድ እንዳሜን ኢንሻአላህ ጭናቄ ሰንጅራ ዱአይንስ ሲወጂ እንጅራ ገዲስ ደጋሙ ቀቡ አኩመ ዑለማ ለሲ እርጋስ ደበርሳሩ ካን ጀጀባዳ ነሻጣ ከሰኒ ዲን ከሰንበራ ቦዶ ባተረሞ ነመኖ ፈየሩ ተውዳፍ ነመናስ በርሲስ ፈከኛ ጋሪ ማፍታው ተው ቀብና ነምን እንደቲ ቀብነሞ አበሬሱስ ቀብና አከሰሜቹ ጀባዳ ረቢን ስብራ ሀጅራቱ ረቢን የሮ ጋብዱ ከሰተነ በሄ ኦፊል ፈየደ ኡመት እስላማት ፈየረ ብስናታሲሱ አካሲት ካውሳዘትን ከነለ ረቢን ዑምሪ ሳኒ ሀረሱ ወር ጀዛ ሳኒ ረቢ ጀነታን አከፈሉ ፍጀና አካሲ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ